Jarri kun lamaan abbaa manaa fi haadha manaadha. Barri isaaniitu rukutame. Noori eewudhaa jedhan. Namichi kunis ol seene nagaa jirtu jedhee nagaa gaafatee taa'ee akkas jedhe. Egaa nagaa isinitti dhaammachuun dhufe har'a booddee waliin agarru of ajjeesuufan jechaa jira. Guyyaa har'aa sa'aatii 9:00 muka obbo Caalaa isa godaa kanarratti of fannisa. Kunoo finyoos baadheen jira. Natti qabamtuu laata nagaallee nutti dhaammachuu didee naan jettuu jedheen simbira dhufe jedheetti hime. Namtichi abbaan mana kanaas rakkoosaa otoo hin gaafatiin maal taatellee otoo hin jedhiidhiin maaloo barbareen mana hin jiru shunkurtiin mana hin jiru egaa yoo xofacheeste warra kee bira deemuun keenya nafu kanaafiyyuu waan tokko mana hin jiru maaloo torbee dhufutti nuu dabarsii du'i jedheeni. Garuu dargaggeessi kun lakki kun tasayyuu ta'uu hin danda'u murtoo kooti guyyaa har'aa of ajjeesuun karoorma koo gatii ta'eef tasayyuu hin dabarsu kanaafuu nagaa isinitti dhaammachuun dhufe nagaan turaa jedhee bahee qajeele. Otoo karaarra deemuu ammas dargaggeessa kana faana walitti dhufe nagaa gaafatee utumas barbaaduun si argadhe kunoo of ajjeesuufan jechaa jira guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaati sa'aatii 9 irratti muka obbo Caalaa irrattan of ajjeesa jedhee itti hime. Dargaggeessi kunis maal taatee of ajjeesta jedheellee otoo hin gaafatiin egaa hin deemuun kee ergan oolle bilbila kee kan as kenni anaaf kenni sin fayyadu siin jedhee harkaa fudhate. Inni of ajjeesuuf jedhu kun garuu as kenni booddee kiisii koo keessaa fuudhanitti naa ba'u miti jedhee irraa fudhate. Gaafa ati duutee suura kee Facebook irratti TikTok irratti postiin godha. Nama gaarii ture guyyaa akkasiillee wajjin turre jedhee suura wajjiniin kaaneen posti godha gatii ta'eef suura waliin haa kaanu jedhee suura faana ka'uu eegale. Safuudha namaaf rakkoon kee maalitoo hin jedhiin du'aaf haala mijeessaafi. Ammas namichi of ajjeesuuf jedhu kun mana maatii biraa deeme. Isaanittis akka of ajjeesuuf jedhu tokko lamaaniin otoo hin hambisiin isaanitti hime. Dargaggeessi of ajjeesuuf jedhu kun rakkoosaa xuxuqee boohee warra kanatti bifa garaa namaa booressuun isaanitti mate. Nagaye nan dadhabe rakkoon dadhabe natti ulfaate sammuu koo gararraa ta'e bakka firas hin qabu nama tokkos of bukkeedhaan qabu kanaafiyyuu of ajjeesuu manaaf wayya jedhee boohee isaanitti mate. Maatiin kunis rakkoosaa hubatanii furmaata barbaaduu fi Caalaa akkas jedhanii rakkoo isaanitti matan. Egaa of ajjeesuun kee dirqamaare jennaan eeyyee murteesseera baqqaa jedhe. Namicha abbaan manaa kunis maaloo ilma ko silayyuu beellamaan du'aa irta gatii ta'eef hadaraa torbee dhufutti dabarsi. Beellaman irraa hin hafne tokkoon qaba. Ijoollee koo Finfinnee jiranillee deemee dubbisuufani. Maaloo irraa nan hambisiin torbee dhufu du'i. Torbee kana natti ittiin jiraattu birrii 5,000 siifan kenna. Hamma torbee har'aatti obsi jedheeni. Dargaggeessi of ajjeesuuf jedhu kunis lakkisaa anoo tasumayyuu beellama koo hin jijjiiru nagaan turaa nagaatti jedhee bahee qajeele. Amma saayitiin beellama du'a isaa gaheera fiigaa dhufe. Akkuma achi gaheen nama mukicha inni irratti of ajjeesuuf jedhu jala taa'u arge. Du'is goomii qaba maal fuuta as jala na goomachuuf jettee as jala teessa miti jedheeni. Maal ani waan hin beeku tokkoyyuu hin qabu jennaan. Egaa sittan hima of ajjeesuufan jechaa jira gatii ta'eef dafi as jalaa fiigii sokki atis gumaa taata jedheeni. Dargaggeessi achi jala taa'u kunis maal taate maaliif of ajjeesta jedhee lubbuu isaallee baraaruu otoo hin yaadiin fiigaa qajeele. Namicha of ajjeesuuf jedhu kunis as ilaalee achi ilaalee nama hundumatti himee namni tokkollee lubbuu isaa baraaruuf namni yaada hin jiru hunduu rakkoo mataa isaa itti hime. Maalichuu nama amma kanatti himeen saayitii isaaf mukan irratti of fannisullee itti himeen namni tokko namni naaf dirmatuun dhibaa jedhee aaree jedhee iyye. Ammas ittuma dabalee iyye. Namoonni inni sila itti mate hundumti isaaniiyyuu saayitii eegaa gara bakkee dhaggeeffataa gatii jiraniif jedhanii hundumti isaanii iyya gaafa dhagahan dirrisanii hindu'e jechaa wal waamanii mandarri guutuun dirrisaa lafanni of ajjeese sana dhufani. Gaggeessa fan ajjeesa jedhe kunis baay'ee aaruurraa kan ka'e isa of ajjeesuuf ture sana dhiisee nama du'e fakkaatee sobee mukatti hirkatee dhaabbate. Isaan ammas waan inni du'e seeyanii ashaaraan isaa sinitti darba hin tuqiinaa seerri dhufee asii haa kaasu ittiin bu'iinaa harkaan waliin jechaa wayyoo anaa nyaatu xobbeeku anaa nyaatu qeerransaku anaa nyaatu jedhee hundumtuu jechoota masoo fi wantoota babbareedootiin boo'uu fi eegale. Egaa gaafanni rakkoo isaatti mate namni isaaf dirmate tokkollee hin jiru. Dargaggeessi kunis dhumarratti sinin taajjabe fira warra gaafa boo'ichaa fira warra gaafa du'aa warra jiraattumaa namaan goone nan du'eeka
Hinduu ejennaan iyya dhageenyaan dirristanii dhuftanii gaafa rakkoo koo isinitti madhe gaafa of ajjeesuuf jedhee bakkan duullee isinitti hime namni furmaata naa ta'e tokko illee hin jiru. Hundi keessanuu rakkoo keessan natti mattani amma garuu jechoota babbareedaatiin bo'aa jirtu jedhee achitti isaan gatee utaalee fiigaa qajeele. Egaa har'a meeqan keenyatu jiraatti wal gargaara? Har'a meeqan keenyatu jiraatti harka wal qabuuf tattaafata? Egaa viidiyoo kanarraa waan hedduu barattu jennee yaanna. Warra jiraatti wal gargaaru Waaqayyo nu haa taasisu.